Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ana Marshaa Shophaatii nu waliin tura. Jarli ministeera muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xuruneetiin durfamu dhaabbilee qonnaa biyya Biraazil muuxannoo milkaa'inaa qaban garaagaraa daawwate. Jarli ministeera muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xuruneen durfamuu fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan keessatti argaman yaa'ii Biraazil Afrikaa wabii nyaataa ittisa balaa fi misooma baadiyyaa taa'amuun cinatti daawwannaa dirree fi dhaabbilee qonnaa biyya Biraazil muuxannoo milkaa'aa qaban garaagaraa daawwateera. Jilichi hojiiwwan wiirtuuwwan koorporeeshinii qorannoo qonnaa biyyattii Imbiraappaa jedhamu waggoota 40 oliif hojjechaa ture kan daawwate yoo ta'u, hojiiwwan bishaan bulchuu fi itti fayyadamuu sanyii beellada gammoojjii dandamachuu danda'anii oomisha jallisii fi gosoota qurxummiiwwan garaagaraa daawwateera. Dabalataanis hojiiwwan kana raawwachuu fi qorannoowwanii fi teekinooloojiiwwan adda addaa daawwatameera. Maaddii guutuun akka Itoophiyaatti eegalee Oromiyaatti hojiirra oolfamuudhaan wabii nyaataa mirkaneessaa jira jedhame. Dabalata oduu kanaa gaaddisa ittaanaa akka taanutti qindeessiteeti. Gamaagamni hojii maaddii guutuu fi ce'umsa sirna nyaataa fi kominikeeshinii hooggansa ittisa balaa magaalaa Jimmaatti geggeeffameera. Maaddii guutuu akka biyyaatti eegalame naannoo Oromiyaattis hojiirra oolaa jiraachuu sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ibsaniiru. Mootummaan bara 2014 irraa eegaluun inisheetiivota hojiirra oolcheen jiruu fi jireenya hawaasaa jijjiiruun akka danda'ame ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee ibsaniiru. Pirezidaantii itti aanaa paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa maaddii guutuun naannolee hundatti jalqabuu isaa fi inisheetiivonni misoomaa hojiirra oolan badhaadhina biyyaa mirkaneessuu keessatti gumaacha olaanaa qabaachuu ibsaniiru. Sagantaa maaddii guutuu eegalameen lammiileen wabii nyaataa akka mirkaneeffatan gochuu fi ce'umsa sirna nyaataa mirkaneessuun danda'amus obbo Adam kan ibsan torban kana keessa. Naannoo Oromiyaatti piroojeektiiwwan garaagaraa rakkoo hawaasa dinagdee uummataa hiikan 14,600 ol ijaarsi isaanii xumuramee eebbaaf qophaa'uu biiroon maallaqaa Oromiyaa beekse. Dabalata oduu kanaa Abbabee Ejjetaa akka taanutti qindeesseera. Oromiyaa keessatti piroojeektiileen hawaasaaf tajaajila garaagaraa kennan 28,300 fi 300 ol baajata biliyoona 252 fi miliyoona 400 oliin bara kana ijaaramaa jiru. Piroojeektoota ijaaramaa jiran kanneen keessaa hanga ammaatti 14,000 fi 600 ol ijaaramanii xumuramuun tajaajilaaf qophaa'uu isaanii hoogganaa ittaanaa biiroo maallaqaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan qindeessaa ragaalee fi hordoffii raawwii karoora waggaa Dr. Ashannaa fi Tashoomaa ibsaniiru. Piroojeektiileen afanis hanga waxabajjii 30 bara 2017tti harki 75 ol xumuramuun eebbifamanii tajaajilaaf banaa akka ta'aniif xiyyeeffannoon guddaa itti kennamee hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Piroojeektiiwwan kanneen hojjetamaa kan jiran baajata mootummaan federaalaa fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ramade akkasumas hirmaannaa uummataa fi deeggarsa dhaabbilee garaagaraa irraa argameen ta'us Dr. Ashannaafiin dubbataniiru. Piroojeektiileen xumuramuuf tajaajilaaf qophaa'anii fi xumuramaa jiran kunis piroojeektiilee akka finnaa daandii bishaan dhugaatii jallisii manneen barnootaa buufataalee fayyaa fi bu'uuraalee misoomaa fi kanneen biroo kan of keessatti hammate ta'uu Dr. Ashannaafiin heeranii ijaarsi piroojeektoota kanaa yeroo jedhame keessatti qulqullinaa fi saffinaan hojjetamee akka xumuramuu fi kallattii mootummaan kaa'een hojjetamuun xumuramaa jiraachuu himani. Ijaarsi piroojeektiilee duraan yeroo karoorfame keessatti xumuramuu dadhabuun lafarraa harkifatee uummata komachiisaa ture haaromsaan booda hojii xiyyeeffannoon hojjetameen rakkoo kana furuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun danda'ameera jedhani. Qabeenyi uumamaa hidda dhiigaa hojii qonnaatii jedhan. Ittaanaa itti gaafatamaa fi itti gaafatamaan damee qabeenya uumamaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Iliyaas Kadir. Naannoo Oromiyaatti bara kana ashaaraa magariisaa fi biqiltuuwwan gosa garaagaraa biiliyoona 5.2 dhaabbiif qophaa'uun ibsameera. Qormaata jijjiirama qilleensaa qorachuu fi xiyyeeffannoo biyyi keenya kennitee hojjechaa jirtuun bu'aan rogdan eegsii argameera. Kana keessaas hojiin ashaaraa magariisaa isa ijoodha.
Hojiin qabeenya uumamaa hidda dhiiga hojii qonnaa fi dhaloonni amma jirus qabeenya uumamaa kunuunsuun filannoo osoo hin taane dirqama isaatii jedhan. Hoogganaa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee qabeenya uumamaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Iliyaas Kadir. Hojii ashaaraa magariisaan waggoottan ja'an darban keessa naannichatti biqiltuuwwan akaakuu garaagaraa biiliyoona 23 ol lafa hektaara miiliyoona 5.8 irra dhaabbachuus himanii kunuunsaan gammaatti taasifamaa tureenis biqiltuuwwan 180 ol latus obbo Iliyaas himaniiru. Naannichatti waggaa waggaatti namoonni miiliyoona 9 ol ta'an duulaan hojii kunuunsa qabeenya uumamaaf qophii ashaaraa magariisaa irratti hirmaachaa turuu fi waggoottan ja'an darbaniinis hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetameera jedhan. Hojiiwwan hojjetamaniin bu'aawwan gurguddaan argamuu carraan hojii bal'aan dargaggootaaf uumamuus obbo Iliyaas himaniiru. Bara kana sulullan 6,495 lafa hektaara miiliyoona 3.3 irratti hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa eegumsa biyyee fi bishaanii hojjetame irratti biqiltuuwwan biiliyoona 5.2 dhaabuu fi qophaa'u obbo Iliyaas dubbataniiru. Yeroo ammaas godinaalee baha Oromiyaa, Booranaa fi Harargee bakkeewwan tokko tokkotti biqilaan dhaabamuu eegaluu fi lafa hektaara 551 ji'oo reefiraansii gochuuf karoorfamee hektaarri 290 daboos obbo Iliyaas eeraniiru. Waxabajjii 15 bara 2017 irraa eegalee dhaabbiin biqiltuu waliigala guutuu Oromiyaatti kan eegalu yoo ta'u, dhaloonni amma jiru kun qabeenya uumamaa kunuunsuun irraa fayyadamee dhaloota dhufuu fi akka dabarsuu qabus obbo Iliyaas dhaamaniiru. Naannoo Oromiyaatti bara oomishaa 2017 qonna gannaatiin lafti hektaarri miiliyoona 10 ol sanyii gosa garaagaraatiin uffifamuuf qophaa'u biiroon qonnaa Oromiyaa beekse. Dabalata oduu kanaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti bara oomishaa kanatti lafti hektaarri miiliyoonni 10.8 sanyii gosa garaagaraatiin uffifamuuf qophiin xumuramuusaa biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Oomishaaf oomishtummaa dabaluuf teekinooloojii ammayyaa fayyadamuu fi kilaasteraan facaasuun dhimma ijoo ta'uusaa biirichi beeksise. Hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Bariisoo Faayisaa akka dubbatanitti hojii qonnaa bara kanaa qonnaan bulaa qopheessuun kan jalqabne yoo ta'u, lafa hektaara miiliyoona 10.8 oomishuun callaa kuntaala miiliyoona 368 sassaabuuf hojjechaa jirra jedhan. Oomisha bara kanaatiif qophii lafaa taasisaa jirruun cinaatti xaa'oo kuntaala miiliyoona 10.5 dhiyeessuuf karoorfame keessaa miiliyoonni 2.5 qonnaan bulaa akka ga'uusaa dubbataniiru. Hojiin qonnaa kunis harki 80 kilaasteraan kan oomishamuu fi makaanaayizeeshinii garaagaraa kan fayyadaman ta'uu obbo Bariisoon ibsaniiru. Qonna arfaasaatiinis lafti hektaarri miiliyoonni 1.8 qotamuu ibsanii callaan kuntaalli miiliyoonni 41.9 akka eegamu dubbataniiru. Hojii gama qonnaatiin naannichatti hojjetamuun galmoota arfan wabii nyaataa mirkaneessuu, alergii dabaluu, oomisha alaa galuu bakka buusuuf carraa hojii uumuu dandeenyeera jedhan obbo Bariisoon. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa muuxannoowwan hojii kominikeeshinii qindaa'aa biiroo kominikeeshinii naannoo Sidaamaatiif qoode. Dabalata oduu kana Gaaddisee Ittaanaa akka taanutti qindeessiteetti. Muuxannoo qindaa'aa hojii kominikeeshiniin argamee waliif qoodaa deemuun hawaasni biyya keenyaa ilaalcha biyyaalessaa akka qabaatu taasisuu keessatti qooda guddaa qaba. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa sirna kominikeeshinii ammayyaa'aa si'ataa fi bu'aa qabeessa ta'ee diriirsuun mootummaa fi uummata gidduutti yaa'insa odeeffannoo qulqulluu ta'e akka jiraatu taasisuun ilaalcha biyyaalessaa dagaagsuu, hirmaannaa fi fayyadamummaa uummataa guddisuu akkasumas maqaa gaarii naannichaa roga gaariin ijaaruu fi xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jiruun bu'aawwan gaggaariin naannolee biroof muuxannoo ta'an argamaa jira. Biirichi hojii kominikeeshinii hojjetame irratti muuxannoo jiru biiroo kominikeeshinii naannoo Sidaamaaf kan qoode yoo ta'u, gareen kun inisheetiivota sirna kominikeeshinii ammayyaa diriirsuu fi hojiirra oolaa jiranii fi bu'aawwan argamsiisan dabalatee hojiiwwan biirichaan hojjetamaa jiru daawwateera. Odeeffannoo sirrii fi qulqulluun uummata bira qaqqabsiisuuf teekinooloojiiwwan garaagaraa hojiirra oolaa jiranis daawwachuun galtee fudhateera. Odeeffannoo sirrii fi qulqullinaan uummata biraan qaqqabsiisuuf teekinooloojiiwwan garaagaraa hojiirra oolaa jiranis daawwachuun galtee fudhateera. Daawwannaa fi maree taasisaniin muuxannoo qabatamaa argatan hojii miidiyaa fi kominikeeshinii naannoo isaanii ammayyeessuun mootummaa fi uummata gidduutti yaa'insa odeeffannoo qulqulluu ta'e akka jiraatu kan hojjetan ta'uu gareen muuxannoo qooddatan kun kan himan torban kana keessa. Daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa kanarraaf qopheeffannee dhiyaannee kanuma irratti xumureerra. Odeeffannoo dabalataa fi fuula yuutuubii keenyaa sabiskiraayibii godhaa akkasumas fuula feesbuukii, tiiktookii, teelegiraamii fi kallacha Oromiyaa biiroo keenyaa hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroo qabannee hanga dhiyaannutti nagaan nuuf turaa torban gaarii isiniif haa ta'u.